السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم نجاي قبلني وري يوتيوبي كي جلت ترقم دان هندي كيسانو بقى نجاي هنقر يوتيوبي كي يلي دفتني الرا بدينا سنركسي سودي ما أكو في كيامنا تتلهدو في جاء وكين دقيقة أو فتين جرا فروماتي أني هركن أو يسي بولشي dhibbaaf 50 irratti sa'a takka walakka akkas dhibbaaf 50 irratti laafa irratti dhiistaa waan ta'eef daftee noowitu daqiiqa ma'aadii dhibbaaf 50 irratti ho'ifadhee jechuu sa'a takka olii fi furuma keessatti achuma keessatti waliin dhadhaa wayiini yommuu warra furuma kaa'uun barbaannellee ibidda irratti ho'ifachuu dandeessanii ibidda laafa irratti jala diqqeessitanii raajiti isaa immoo akkuma argitanii eduma halkanuma yeroo ficaatan furuma keessa kaayee oowisu ficaa xiqqoo raaqchadhee osoo oowwisiin iyyuu jechuudha irshoo yookiin kamiiraa fal'aanaa lama itti godhee waliin jiisee bishaan oowwane halkan bulchee jechuudha amma immoo irrattiin jiifadha irratti bukeeffadha jechuudha qooshaa haga isiin baatee achi booda qalliseetini dhayaa jechuu viidiyoo kana gadhumaa yoo daawwattanii hin argitanii inshallah amma immoo ficaa kana gingilfadhee akkana kana gingilfadheetiin jiifadha jechuudha yabbiseetiin jiisee dhiisaa gasiin baate yogguu isiin baate booda furdiseetuman duuba yogguu isiin baate booda qallifadha amma gingilfadheetiin jira hundasiitu amma nan jiisa bishaan immoo xiqqoo qorra ba'uu qaba xiqqoo ho'aa ta'uu qaba jechuudha qorrallee miti ho'aallee miti jiddu galeessa kun akkuma argitan shokkomeetiin jira kun akkatti laaffisee bishaan akkuma isiniin jedhe xiqqoo ho'aa ta'uu qaba sirriitti ho'aallee miti amma akkanumattiin cuqqaaladhee dhiisaa jechuu eegaa sa'a takka taaginni bukaa'u ol ba'u hoggoo ol ba'ee boodallee inni qallifadha jechuu kun amma akkuma argitan mashallah qooshaan tiyya sirriitti naa baatee jirti amma gad deebiseetiin qallisaa jechuudha kun akkuma argitan qallifadheetiin jira kana hedduu qallisee qal'aadha harcee immoo yogguu ho'ifattan harcee qamadii tana yoo harcee mishingaa yookiin harcee xaafii harcee garbuu harcee kana yoo argattan itti dabaluu dandeettanii itti dabalachuu dandeettan harcee qamadii tanatti jechuudha ani immoo harcee ayina afur ta'uliin naqan mishingaa garbuu xaafii illee of keessaa qabdiinsaa kana kan walitti naqanii harcee ayina afur walitti daakanii gurguran argadhee bitee itti dabalee immoo qamadiin bichallee ni taati yoo sirriitti oowwistanii jechuudha ficama isaa sirriitti oowwistanii akka isin jalaan gubannetti osoo isin hin booranne jiddumatti oowwitee yeroo oowwitu san immoo yoo isinii jiisuun isinitti mijaa'u xiqqoo qorrisiiftanii xiqqoo yaa isin qorritu edanii ooyituu sanii bukeessitanii rakkoon qabu ani ooyituu san bukeessinee bulcheetiin bukeessee jechuudha immoo irshoo ammaan biddeena kana qooshaa tana yegguu irraa dhayadhee xiqqooshni hambisa kubbaayyaa takka kubbaayyaa lama qooshaa tana ni hambisa waanuma kana keessatti galgalima kana keessatti ni hambifadha ogguu birallee yookiin torbee takka boodallee isuma irratti deebi'ee jiisa jechuudha irshoo itti dabaluu nan feesisu guyyaa awwaalaatiif irshoo itti godhattanii yookiin kamiiraa itti godhattanii guyyaa biraa immoo qoshama tana xiqqoo hambistanii irraa yogguu dhaattan hambistanii fireeshaa keessa kaa'attanii bakka qabbanaa yoo ta'e alallee ni teetti isuma irratti deebitanii hojjetattanii jechuudha kamiiraa itti godhuu isin hin feesisu amma immoo eega akkatti qallisnee booda akkuma argitan bishaan immoo oowaman qallisee akkuma bishaan dura bukeessetiin jechuudha jiddu galeessa sa'a takka hin geenne yoo sunaa bukooyte ammas qallisee ammaa naa danfite walakkaa takka booda
ni dhooyinaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kun akkuma argitanii danfitee jirti qooshaan danfitee na jalaa jigaartii wayitti irraa qooddatudha yoosuu danfitee kun akkuma argitanii danfiteetiin irraa qoodadhee jechuudha. Ammallee xiqqoon eegaa ol baatu tunillee jechuudha xiqqishtureetii buusaa jechuudha. Daawwattoota keenya qooshaan xiyya baatee jirti amma nin buufadha jechuudha. Kunoo maxbashaaraan of biraa qabullee kana ibiddarra kaa'adheen jira. Yoo qibaaba qabaattan qibaaba buufachuu dandeettanii ani immoo maxbashattiin buufadha jechuudha. Wanti buufadhiin immoo isa kana akkuma argitanii jookii kana of biraa qaba jechuudha. Kun amma itti buufadha. Kun amma irratti buufadha. Akkuma argitanii biddeenni keenya maashaallah ijjiisallee ni bareeddi. Daawwattoota keenya biddeenni keenya kana fakkaata akkuma argitan maashaallah kun xumuriin jira hundi isaa dhudheen jira duubni isallee kun akkana jira akkuma argitanii kun yoo isinitti tolee sabiskiraayib laayik sheer godha galatoomaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.